Akkam jirtu hordoftoota keenya oduu yeroo kanaa qabnu sin dhageechisa an ejersa abdiiti. Godina Gujii Lixaa aanaa Qarcaatti woboon diina adabe. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa godina Lixa Gujii aanaa Qarcaa ganda Laayyoo Qonnii keessatti muddee 13/2025 tarkaanfii waraana faashistii PP irratti fudhateen humnoota diinaa adabuu beeksise. Tarkaanfii kanaan humnoota diinaa keessaa kumaandara gandichaa dabalatee ergamtoota diinaa hedduu du'aan yoo adabu qawwee AKM tokko irraa hiikee mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof galii godhu beeksisee jira. Bifuma wal fakkaatuun Arsii Ba'aa aanaa Heexosaa keessatti tarkaanfii laalessaa fudhateen loltoota diinaa hedduu du'aa fi madoon yoo adabu meeshaa hedduu dugda diinaa irraa hiikuun mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof galii godhu ajajaan woboo godinichaa beeksisee jira. Abdii fi gaachanni saba cunqurfamtootaa woboon zoonii kibbaa Oromiyaa muddee 13/2025 loltoota diinaa maqaa sakatta'iinsa waraana bilisummaa Oromoo jedhuun magaalaa Asallaa irraa gara Aanaaletti bobba'anii hawaasa dararuuf imalaa jiran aanaa Heexosaa ganda Biyyaanoo jedhamu keessatti tarkaanfii irratti fudhateen humnoota diinaa 3 du'aan yoo adabu 8 immoo madoo cimaaf saaxiluun beekame. Kana malees meeshaa waraanaa hedduu dugda diinaa irraa hiikuun mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof galii godhuu erga beeksisee booda humnoota diinaa haftee ofirra naannessuun baqachiisee gara magaalaa Asallaatti deebisee injifannoo boonsaa galmeessisuu beeksisee jira. Godina Baashaggar aanaa Boosit keessatti hidhattoonni fi kaabineen mootummaa uummata saamaa jiraachuu barame. Bifuma kanaan loon uummataa 28 saamuun namoota nagaas mana hidhaatti guuranii dararaa jiraachuu jiraattonni maddeenitti himanii jiru. Hidhattoonni fi jaleewwan PP maqaa sakatta'iinsa waraana bilisummaa Oromoo jedhuun bobba'an ganda Saaraf Araddaa bakka addaa Dhokachoo jedhamutti maanguddoo maqaan isaanii obbo Jifaarii Sanbatuu jedhaman kan siyaasa irraa walaba ta'e jireenya dhuunfaa isaa qonnaa fi loon horsiisuun jiraatu deeggaraa waraana bilisummaa Oromooti jechuun humnoonni diinaa loon 28 konkolaataa Ayisuuzii 2 jalaa fe'atanii akka deeman jiraattonni gandichaa maddeeniif himanii jiru. Kana malees ilma isaanii obbo Darrabaa Jifaaree qabuun magaalaa Boofaatti hidhanii dararaa jiraachuu beekamee jira. Itti fufuun ganduma kanatti namoota nagaa tuttuqqii siyaasaa irraa walaba ta'an barattoota fi qonnaan bultoota hedduu kaan hidhanii reebichaan dararaa akka oolan maddeen gandichaa irraa arganne addeessuun sababa tokko malee ergamtoota waraana bilisummaa Oromooti ittiin jechuun bulchiinsa magaalaa Warjii Baatuu magaalaa Boofaatti hidhanii dararaa akka jiran keessa beektonni ifoomsanii jiru. Bifuma wal fakkaatu ganduma kanatti manguddoo maqaan isaanii obbo Rattaa Fiqiree jedhaman hidhattoonni kun qawween doorsisuun reebanii harka isaanii akka cabsan jiraattonni eeranii jiru. Godina Kibba Lixaa Qarsaa Maallimaatti waraanni PP mana qonnaan bultootaa abiddaan barbadeessuun barame. Manni qonnaan bulaa Oromoo waraana mootummaa biyya bulchuun haala sukkaneessan ta'een barbadeeffamu jiraattonni maddeenitti himani. Godina Shawaa Kibba Lixaa aanaa Qarsaa Maallimaa ganda qonnaan bulaa Gooroo Garbeelii jedhamu beekamutti waraanni mootummaa PP mana qonnaan bulaa abiddaan barbadeessuun barame. Kaabinee aanichaa gandoota baadiyyaa qabattee yeroo ammaa bulchiinsa magaalaa Adaadii waliin ta'uun mana qotee bulaa 4 fi ollaa gandoota kanaa kan ta'an mana qotee bulaa 5 waliigala mana qotee bulaa 9 gubuu jiraattonni dubbatanii jiru. Akka jiraattonni gandichaa jedhanitti yakki kun itti yaadamee qotee bulaa mana isaa jiraatu ati miseensa waraana bilisummaa Oromoon waliin hariiroo qabda jechuun waraana nyaachiftee obaafta jechuun gocha qotee bulaa keenya malee yakkamaa gochuun mana isaa jalaa gubaan jedhan jiraattonni. Wallagga Ba'aa Sibuu Sireetti weerara humni finxaaleeyyii Amaaraa bananiin jiraattonni beelladoota isaanii ooffatanii godaanaa jiru jedhame. Rakkoo nageenya godina Wallagga Bahaa aanota akka Kiraamuu fi Giddaa Ayyaanaa keessatti waggaa jaan darbaniif humni finxaaleeyyii Amaaraa namoota nagaa ajjeesuun qabeenya uummataa saamaa manneen jireenyaa abiddaan barbadeessuun sarbama mirga namoomaa qaqqabsiisaa turanii jiru. Turtii waggaa 6 booda dirmannaa poolisiin Oromiyaa taasiseen aanota akka Kiraamuu keessatti humni finxaaleeyyii Amaaraa guutumaa guututti ta'uu baatus hedduun barbadaa'ee akka ture jiraattonni dubbatu. Humni finxaaleeyyii Amaaraa kun yeroo humni poolisii Oromiyaa uummata waliin ta'ee aanota akka Kiraamuu fi Giddaa Ayyaanaa qulqulleessaa jirutti harcaatonni finxaaleeyyii aanota Sibuu Siree fi Guutoo Giddaatti darbuun uummata irratti dhukaasa banee miidhaa qaqqabsiisaa jiraachuu kan hubate uummanni beelladoota isaa ooffatee qe'ee fi qabeenya isaa lakkisee godaanaa jiraachuun dubbatamee jira. Bulchiinsa godina Wallagga Bahaa dabalatee namoonni bulchiinsa godina Wallagga Bahaa keessa jiran harki caalan humnoota finxaaleeyyii Amaaraa faannoo waliin kan hojjetan ta'uu jiraattonni naannicha gabaasaa turuus tarkaanfiin fudhatame kan hin jirre ta'uu jiraattonni maddeenitti himanii jiru.
Koomishiniin mirgoota namooma Itoophiyaa ibsaa fi gabaasa adda addaa kenneen naannoo Gambeellatti walitti bu'iinsa yeroo baay'ee muddachaa jiruun yaaddoo isaa ibsaa ture jira. Dhimmi kun kan ta'e torban 3 dura daawwannaa hojii qondaaltonni koomishinichaa naannichatti taasifameen ta'us ibsee jira. Walgahii bulchiinsa naannoo Gambeellaa Alemituu Umuud fi qondaalota biroo waliin taasisaniin koomishinarri olaanaa Obbo Biraanuu Adeeloo naannicha keessatti walitti bu'iinsa fi haleellaa darbee akka ta'e dubbatan ittisuuf tarkaanfiiwwan ittisa ciccimoo akka fudhatan gaafatanii turan. Koomishinarri kun gara Finfinneetti erga deebi'anii ji'a tokko osoo hin guutin haleellaa naannichatti haroomfame ordofuun magaalaa Gambeellatti uggura sochii kaa'amee ture. Waajjirri muummee mootummaa naannichaa magaalaa Gambeellaa kibxata adoolessa 30/2018 akka lakkoofsa Itoophiyaatti sa'aatii tokko booda irraa eegalee uggura sochii jala ooleera. Bulchiinsi magaalaa Gambeellaa uggura sochii humnoota nageenyatiin alatti kaa'ame haala nageenya yeroo ammaa irratti kan ka'e ta'uu ibsee jira. Kan hordoftoota keenya oduun har'aaf qabnu asirratti raawwannee jirra. Qophiilee keenya biroo afaan waliin turtii gaarii isiniin jenna.